السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا هردفتوتا وبساتكنو أكم جرتان نجيا كيسني أنس نجيا الحمد لله. إيجا هردفتوتان كيا جويا الرا نموتا كرا إيمو كيسنين إسن دوبا إسن هردفن فكينياف جالله كيسن يمكن هريا إسن الترياتن يمكن نموت إسن الترياتن كان لكوفسا كيسنين إيمو بنته إسن دوبا فيديولي guyyaa guyyaa nama ergitan suuraalee barreeffamaa haa ta'u wantoota isin guyyaa guyyaa namaaf gara imootiin nama waliin haasawtan kan isin duuba taa'ee isin duuba iccitee keessan hunda keessa galee namoota laalu akkaataa itti imoo san irratti cuftanii isin haariyatti imoo banattan isinitti agarsiisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti فيديو كان ولين ترى إيجا هردفتوتان كيا ولتي ديبني جرا أكما الروف سنين جئت أرانتنا نموتا كرا إيمو كيسانيتين إسن دوبا إسن هردف نموتا لكوفسا كيسانين إيمو بناتي إيمو كيسان وان إسن نما ولين هاسوتن إجتي إسن نما ولين قويا قويان ولين إرجتن نموتا إسن دوبا إسن هردف akkaataa nama san irratti imoo cufuu dandeessan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf ani bakka wahii deemeen ture achumatti mobaayila kiyya lafatti dhiiseen gabbahee ture imoo kiyya namni na duubaatti banatee yeroo hiriyoonni kiyya naa bilbilan namni san viidiyoos kaasa wantoota nama waliin guyyaa guyyaan haasa'u namni san isa biraas ni gahaa jechuudha. Kuno akkuma argaa jirtan nama sanis balleessuuf imoo lama mobaayila irratti banee jira akkuma argaa jirtani. Fakkeenyaaf mee nama san isinitti agarsiisa. Namni hiriyaa kiyyaa tokko irratti bilbilee nama san qabee jira garuu hin beekne namni san eenyu akka ta'e mee isiniif irratti ibsa. Kuno akkuma argaa jirtan fuulli fuula dubartii fakkaata. Kuno akkuma argaa jirtanii isinitti mul'ata jeen yaada. Kuni ija kunis ilkeen cabaanatti fakkaata. A'uuzu billaahi minash shaytaani rajiim. Shaytaana tahinna. Kuno akkanatti imoo kiyya keessa oolaa jechuu guyyaa guyyaan. Nama kana amma imoo kiyya keessaa baasuu fi isinilleen wanni akkana yoo isin qunname akkaataa nama san irratti imoo cuftanii imoo mataa keessanii qofa banatan viidiyoo kanarraa hubachuu dandeessanii jechuudha. Egaa amma akkuma argaa jirtanii imoon kunis imoodha. Mobaayila kanarrattis baneen jira jechuu imoo isinuma itti agarsiisuuf. Akkuma argaa jirtanii imoon kunis kiyyaa jechuu amma mobaayila lamarratti imoo kiyya banee jechuu. Okay, imoo kana akkamittiin cufuu danda'a? Asirrattis banamee jira, mobaayila kanarrattis banee jira. Fakkeenyaaf namni biraa bakka biraa taa'ee mobaayila kanarratti nu hordofaa jira haa jennu. Mobaayila isa kanarratti nu hordofaa jira haa jennu. Kuni mobaayilli kiyya nama kanarratti cufuu barbaade. Maal godhuu qabdan? Nama lakkoofsa keessaniin imoo banatee isin duubaa isin hordofaa jiru haala kamitti irra cuftan? jalqaba imoo keessan irratti dhuftanii yeroo tokkoof imoo keessan irratti cuqaastanii san boodaan jala kanarra ni argitan harriiqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda settings kajuu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii san booda gabbuutanii asirra dhuftanii jechuudha. Asirra kuno
imo account settings kan diimaa isiniif irratti mare kanarratti yeroo tokkoof tuqxan achi booda maal gootan isa kanarratti mobaayila kanarraa balleessuuf amma nama karaa imootiin nu hordofaa jiru imoo irratti cufuuf sirriitti nu hordofaa delete your imo account kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqxan san booda asirratti mobaayila isin imoon banatan asirratti barreessitanii jechuu ani mobaayila kiyya barreessame erga mobaayila keessan akkanatti barreessitaniin booda asirratti mobaayila keessan erga barreessitan asirratti delete your imo account delete barruu diimaa kanarratti yeroo tokkoof tuqtan san booda haala kanatti isinii dhufa bakka feedback juu kanarratti please give us some feedback bakka juu kanarratti maal barreessitan yes barreessitanii jechuu san booda maal gootan ammallee delete your imo account delete kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan maal isiniin jechaa jira delete your imo account deleting your imo account are you sure imo ko delete godhuudhaaf isin jedha yes jettaniini jechuudha delete gootanii jechuudha achi booda get start jettanii keessaa baatan imoon nama kana biraa isinii badaa jechuudha amma kun akkuma argaa jirtan mobaayila kanarraa imoon kun keessaa baaseen jira jechuudha amma namni kun imoo kiyya itti deebi'ee seenuu hin danda'u jechuudha isin deebitanii erga nama akkana keessaa baaftan booda asirratti biyya isin jirtan filattanii country kajuu kanarratti fakkeenyaaf kan jiraadhu Saudi Arabiyaadha Saudi Arabiyaa kana barreessitan achi booda lakkoofsa imo keessanii haariyatti itti barreessitanii jechuudha san booda akkuma duraanii jechuu raayitii gootan nama kana biraa balleesseen jira jechuu amma akkana gootan maqaa keessan haariyatti isin gaafataa jechuu akka gaafa jalqaba banattanii maqaa keessan itti barreessitan achi booda dan gootanii profaayila keessan isin gaafata profaayila keessan asirratti galchitanii fakkeenyaaf mee kunooti amma keessaa baaseen jira kun akkuma argaa jirtan mobaayila kaan irratti imo keessaa baaseen jira jechuudha addatti imo kiyya haariyatti banadheen jira jechuudha namoonni akka kiyyaatti namni isin duubaa imo keessan hordofaa jiru isin rakkisaa jiru haala kanatti irratti cufuu dandeessanii jechuudha namoonni hanga irraa YouTube channel kiyya subscribe godhin akka dhuftanii YouTube channel kiyya subscribe gootanii barumsa gara YouTubeetiin isinii dabarsu dhuftanii irraa fayyadamtaniif kuno namoonni hanga irraa YouTube channel kiyya subscribe godhin asirra dhuftanii obsa teknoolojii jettanii barreessitan san booda yeroo tokkoof irratti gadhootanii san booda maal barreessitan subscribe kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan san booda qastee kana akka wanni ani asirratti maxxanse yeroo musan isin bira gahu yeroo tokkoof kanarratti tuqtan haala saniin subscribe godhaa viidiyoolee adda addaa asirratti dabarsaan ture kottaa irraa baradhaa barumsi keenya kan guyyaa irraa kanuma viidiyoo like godhuu hin dagatinaa Facebook YouTube irratti jechuudha Facebook rakkoon qabu YouTube irratti viidiyoo like godhaa maaliif viidiyoo yoo like gootan namoota hedduu bira gahuu danda'a anaafis bu'aa guddaa qabaa jechuudha viidiyoo like godhaa yoo yaada qabaattan yoo gaafii qabaattan naaf barreessa isiniif hin deebisa YouTube jalatti comment irratti naaf barreessa isiniif hin deebisa kanuma gaa barumsa biroo waliin hanga walitti deebinu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh